OMN fi OBN daawwachaa jirtan. Egaan obbo Jawar Mohammed nu kabajjee miidiyaa keenya kabajjee uummata Oromoo kabajjee istuudiyoo kana nu appertee istuudiyoo keetti nu waliin turtii taasisuudhaaf ayyamaa ta'uu keetiif maqaa uummata Oromoo maraan qabsaa'ota wareegamaniif hundaan guddaa si galateeffannaa anaa dhufu siin jenna. Isinillee baga dhuftanii kun mana keessanii kaleessa sarras gara fuulduras mana keessanii yeroo barbaaddanitti istuudiyoo as jirus kan Kaayiroo jirus kan bakka hunda jiruttis kan Finfinnee jiruttis itti fayyadamuu dandeessanii akkuma gaafa ijoolleen keenya biyya galan simattanii gargaaraa turtan kaleessaaf dheengaddas ijoollee keenya wajjin hojjechaa turtanii hamma OBN fi OMN kam jedhamee addaan hin beekamne geessanii kanaaf baga dhuftan. Egaan mee xiinxalaa siyaasaa Jawar Mohammed dhimma siyaasaarraa ka'uun barbaada. Arra kana miidiyaaleen kullachan bakka tokkotti istuudiyoo tokkorraa miidiyaan lammanuu yeroo ammaa kana tamsaasaa jira kallattiidhaan. Hiikkoon siyaasaa miidiyaaleen lamman kun kaleessa gamaaf gamana dhaabbannee walitti dhiiqnee hin jirru. Arra tokkummaa Iida'aamuu jedhamu kun sadarkaa biyyaatti hin jira dubbatama qabatamaatti guyyaarraa kanatu jira miidiyaa kana gidduu. Hiikkoon siyaasaa inni qabuuf uummata Oromoo biratti keessattuu immoo hiikaa inni qabu akkamitti ilaalama? Hiikaa guddaas qaba garuu bu'aa tarsiimooti. Qabsoo kana waggaa gaggeessaa turretti keessanis alaanis kan gaggeessaa turre durumarraa tarsiimoo waggaa kaafnu ilmaan Oromoo ilmaan abbaa gadaa tokko diina faana tokko uummata faana ta'ee meeshaa diinaa ta'uun yookiin immoo wal cabsuun barbaachisaa miti. Kanaaf qabsoon alaa godhamu qabsoon daandii irratti godhamu qabsoon uummata keessatti godhamu qabsoo mootummaa keessatti godhamuun dabalamuu qaba wal cinaa deemuu danda'uu qaba. Kanaaf dhumarratti dhufee walitti makamuu qaba jennee tarsiimoo baafnee kan socho'aa turre. Kanaaf akkuma beektu dura gaazexeessota isin jalaa hatuudhaan eegalle booda isinis adaduma hooggansi siyaasaa jijjiiramatti haaromsatti deemaa dhufuun maqaa qofa osoo hin ta'in hojii keessanis OBNs jijjiiraa dhufe. Jijjiiramni kun alaan OMN qofaan kan dhufe osoo hin ta'in yookiin immoo qeerroo qofaan kan dhufe osoo hin ta'in hooggansi gara haaromsaatti dhufes hojii hojjeteen uummanni keenya gara tokkotti akka bahu walitti akka siqu walitti akka namu walitti akka baqu gochuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf isin asitti argamuun nus hooggansa wajjin wal arguun qabsoon deemtee mataanis walitti akka makamu ta'uu isiiti. Ani kun akka ta'u shakkii tokkoon qabuun ture. Akkuma nama dura jee xiqqoon saffise 2020tti waggaa lamaanarraa achi geenya jeetiin abdachaa ture. 2020tti asitti isin arguun kiyya hawwii ture baga daftanii dhuftan. Ulfaadhumee inni biraan of duuba deebinee waa kaasnee irra dubbachuutu gaariidha jedhee yaada. Imalli qabsoo Oromoo eessa ture? Arra eessarra jirra? Oromoon sadarkaa ammarra jiru kanaan biyyuma Itoophiyaa jedhamtuuf gaanfa Afrikaa kana garamittiin fuudhee deemaa jira jettamee akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti maali wanni sitti mul'atu fuulduree Itoophiyaa kun? Uummanni keenya waggoota 50 oliif qabsaa kan ture. Kallattii hedduudhaan kallattii afuriin kan biqile qabsoon kun. Gama bahaatiin sochii eenyummaa afran qallootiin socho'aa ture. Gama lixaatiinis sochii eenyummaa durirraa eegalee jabaachaa dhufee ture. Gama kibbaatiin baalerraa sochii qonnaan bultoonni dhimma abbaa biyyummaa keessattuu miidhaa sirni abbaa lafaa yeroo san godhaa tureen mormii guddaa sochii guddaa keessa godhanii hooggansa waaqoo guutuufaa jalatti sochii guddaa godhamaa ture. Jiddu galeessarraa keessattuu Oromoonni sirnicha keessatti hammatamanii turan. Kasirnichi aangoo fi taayitaa gurguddaa kennaafii ture saba keenya gannee eenyummaa keenya irraanfannee deemuu hin dandeenye jechuun maccaatu lama sochoosaa turan jechuudha. Barri isaan sochoosaa turan bara dukkanaa ture. Bara Oromoo jechuun Oromoon wanni jedhamu iyyuu nama keenya nu irraanfatamuu eegale Oromoon addaan ciccite ture jechuudha. Garuu abdiin kunne gaaf tokko jijjiirra dukkana kana ijatti babaafnee bifa tokkotti achi baana jedhanii sochii guddaa godhaa turani. Bara 1970moonni immoo 80moonni qabsoon afran kun walitti dhufee adda bilisummaa Oromoo uume. Sochii cimaa keessattuu yaadonni at concept level yaanni Oromiyaa jedhu Oromoo jedhu Oromummaa jedhu kuni barattoota jidduutti uummata jidduutti sochii guddaa godhaa ture. Kanaaf sochiin Oromoo sochiilee mootii Haayile Sillaasee jijjiiran keessaa achirraa bu'aa arganne jira. Bu'aan arganne tokkoffaa lafa harka abbaa lafaa ture san qonnaan bulatti harkatti deebisuun danda'amee ture. San bira immoo dabarree Oromummaa afaan aadaan akka dagaagu godhamee ture jechuudha. Kanatu deemee bara 1990moota keessa immoo Oromiyaan ijaaramuu eegale.
wanni mataa uummata keenya keessa taa'e sun lafa qabachuu eegale jechuudha. Lafa qabate bara 1990 keessa bakka hin geenye lafa qabate Oromiyaan hin dhufee qubeedhaan barachuun hin dhufee wantoonni adda addaa jaarman maqaa Oromootiin jiran ifatti as ba'uu eegalanii naafeeti dhaloonni qubee as baane jechuudha. Bara waggoota afran dabre kanatti immoo dhaloonni bu'aa waggoota 50 sun walitti qabatee irraa fayyadame dhaloonni as ba'e kun qabsoo dhaalee maqaa qeerrootiin sochii qeerrootiin jijjiirama guddaa fidee taayitaa mootummaa Itoophiyaadhaa qabachuu danda'ee jira sadarkaa kanatti. Bakka amarra jirrutti qabsoon hin goolabamne garuu gara dhumaarra jirra. Amma ba'aa guddaan nurra jira. Akka Oromootti uummata Oromoo kana tokko goone xaarii waggaa 50 olii kana hurkaa isaa kana hafuura isaa kana hurkaa humna itti balleesse kana wareegama itti godhe kana bakka tokko qabne jijjiirsuudha. Qabsoon abbaa irree aangoo irraa buusuun isa means to an end dhuma miti mataa isaatiin gufuu kanarraa baasuudha. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo qabeenya rabbi kenneef irratti hojjetatee jiraachuudha. Walii jidduu fi ollaa isaatiin nagaa qabaachuudha. Dalagatee misooma qabaachuudha. Osoon dhidhiitamin bilisummaa fi dimokiraasiidhaan jiraachuudha. Sadeen kun immoo addaan ba'uu hin dandeessu. Addaan baasuu hin dandeessu jechuudha. Kan uummata Oromootiif mirkaneessuudhaaf immoo ollaa keenya wajjin nagaa qabaachuu keenya. Ollaa keenya wajjin daldalachuudha qabna. Diinagdee economic integration fiduu danda'uudha qabna. Nageenyi jiraachuu danda'uudha qabna. So akka Oromiyaa fi akka Oromoottis yeroo baay'ee itti yaaduu fi sammuudhaan baay'ee deemuu qabnudha. Akka Oromoof Oromiyaatti yoo kan waan tokko jabeessu taate immoo Itoophiyaanis abbaa biraan qabdu warra. Itoophiyaa caccabiinsarraa kan hambise sochii qeerrootii fi hoggansa biyya keessaan biqileedha. Itoophiyaa caccabiinsarraa hambisuu qofa osoo hin ta'in saboota biyya san keessa jiran san tokkummaa isaanii cimsanii qabsiisanii gara fuulduraa tarkaanfachiisuu barbaachisa. San qofa miti. Nageenyi Keeniyaa, nageenyi Somaaliyaa, nageenyi Jibuutii, nageenyi Eertiriyaa hundinuu nurratti akka hirkatu waan ji'a afran kana keessatti hojjetame illee agarsiisa jechuudha. Kanaaf sadarkaa amma irra jirrutti taayitaa dhuunfannee jirra. Taayitaa san lafa qabsiisuu konsolideet gochuu danda'uudha qabna. San bira dabarree immoo abdii ummatootaaf kenne kana gama misoomaatiin, gama nageenyaatiin, gama hedduutiin qabatamatti jijjiirree agarsiisuu danda'uudha qabna jechuudha. Dirqama guddaan dura jira. Tolemee jijjiiramni kun jalqabarra kaastee turte 2020 eegaa ture jettee yeroo gabaabaatti dhaqqabuusaa keessumattuu akka xiinxalaa siyaasaa qofa miti akka falmataa mirga dhala namaatti dhimma kanarratti namoota addurmaan carraaqaa turan keessaa tokkosidha. Geggeessitoonni haaromsaas haa ta'u qeerroon Oromoo dhiigaaf lafeedhaan gatii guddaatti baasee jijjiiramni kun guyyaanni sadarkaa arraa kana ga'ee gaafa argitu akka qabsaa sabaattis haa ta'u akka lammii Oromoo tokkotti maali wanni sitti dhaga'ame miirri inni sitti tume sadarkaa irra jiru kun mee? Filannaa lama qabna turre. Amma hagayya jihatti biyyatti kan hin deebi'u kan qopheessinu waan san yaadadhuuf hagayya jiha booda rakkoo keessa seenuu bal'oottis bahuu qabna turre. Tokkoffaa sochiin godhamaa ture suni kan godinaan godhamaa ture suni asiin billee ja'a asiin dirgim ja'a jedhanii nutti kolfaa turan. Biyyoolessa akka ta'e agarsiisuun irratti danda'ame ture. Mootummaa san keessattis warra qalbii qabaniif barnoota guddaa kan kenne ture. Mootummaan sun akka dhumateef hiroon mootummaan sun qabu of jijjiiru takka kufuu akka ta'e. Kanaaf sanitti aansee Lammaa Magarsaatti as bahe. Lammaa Magarsaa as bahuun har'a baay'ee dubbachuun barbaadu seenaa biyya sanitti murteessaa ture. Osoo jijjiirama san namni jijjiirama san qalbiidhaan hubatu as bahuu baate Lammaa fi warra wajjin jiran sun osoo as bahuu baatanii hireen nuti qabnu mootummaa fonqolchuu ture garagalchuu ture. Isaan bahuun garuu balancing act madaalchisaa akka deemnu nu gargaare. Akka nama siyaasaa barateetitti akka dargaggeessatti warraaqsan barbaada caccabsuun barbaada. Akka nama siyaasaa barateetitti garuu caccabsuurra wal'aanuu tottolchuutu irra bu'aa akka qabuun beekan jechuudha. Akka waan mootummaan sun nu gooteetiin daaraa godhuutu gaarii ture. Garuu daaraa goonee achirra ol jaaruurra kanuma jiru san sirreessanii dhidhiqanii xaharanii deemuun barbaachisaadha kan jedhu immoo raashinaali akkasitti yaada imooshinaali mootummaa garagalchuun gaarii ture. Raashinaali gaarii garuu sun amma Lammaan as bahuun yeroo baay'ee wanni immoo waa'ee isaa yeroo san baay'ee faarsaa ture maal sitti fakkaate. Ba'a guddaa nurraa fuudhe. Maaliif qabsoon bifa lamaan akka deemamu. Alaan hamma feete dhiibaa warra keessa jiruuf immoo hulaa banaa hiree banaa deemuu hin danda'ame jechuudha. Kanaaf yeroon amma irra ga'eenya irratti hoggaan laalu yeroo Lammaanis push godhee hamma danda'e Oromiyaa jijjiiree san booda federaal irratti duulli godhamee federaala dhuunfachuu sirni ture sun kaampii sadii qaba. Oromiyaa qaba, mootummoota naannoo qaba, Finfinnee qaba, kaampii mataa ofii qaba. Tokkoon hoggaa diigaa seenne Finfinnee
Hoggaa seennetti jijjiiramni sirna federaalaa harkatti to'achuu danda'uun suni hedduu murteessaa ture. Ba'aa guddaan irraa buuse. Haa taatu immoo bakka amma irra jirru irratti waan nama gammachiisu waan abdii namaa kennu hedduutu jira. Waan nama achiisus hedduutu jira jechuudha. Tolemee inni guddaan tokko dhimmooti ati irratti dubbataa turte yookaan uummanni Oromoo marti irratti dubbachaa ture tokko dhimma hidhamuuti. Ilmaan Oromoo hedduminaan hidhamuu maqaa siyaasaa wal qabatee dhimmoota garaagaraatiin sabaa sablammoonnis ilmaan sabaa sablammootaa Oromoo qofatu hin taane hedduminaan garuu dhimmi kun Oromoo irratti heddummachaa ture ture. Sirreeffamtoota seeraa eegsisuu irratti dhimma kanaan wal qabatee qabiinsa mirga dhala namaatiin wal qabatee Itoophiyaa keessa rakkoo ture irratti bal'inaan uummannis qabsaa'aa akka ture atillee dhimma kana irratti xiyyeeffattee wanti ati irratti xiyyeeffattee dubbataa turte jira. Dhiyeenya kana dhimma kana irratti hojii hojjetame mee akkamittiin madaalta ija siyaasaatiin akkamitti ilaalama? Namni Waalalli Mokonnin jedhamu sochii warraaqsa barattoota Oromoo Itoophiyaa keessatti addurrummaan kan beekamu mirga sabaaf sablammootaa namni dur artikuleet godhe Itoophiyaadhaan mana hidhaa sabaaf sablammootaa jedheen mana hidhaa guddaadha. Biyya san keessatti namni mirga isaatiif falmate hidhamuun mootummaa kanaan hin eegalle. Gaafa biyyi ijaaramte irraa hidhaan faashina ture. Nama yaadaan si moromne hunda hidhuun xiqqaa guddaan sirna ture. Bara mootummaa dargii hidhaan hafee nama fixuu ture. Bara mootummaa kanaa immoo nama dubbate hunda hidhuutu adeeffamaa dhufe. Kanaaf Itoophiyummaan guutuutu mana hidhaa taatee osoo jirtu mana hidhaa san keessatti immoo manni hidhaa biraa xixiqqaan ture jechuudha. Kana diiguun barbaachisaa ture. Mana hidhaa diiguun manni hidhaa jiraachuu qaba. Yakkamaadhaaf kan hateef kan nama ajjeeseef nama mirga isaatii dubbateef nama biyya isaatii yaadeef nama hidhuun suni doongoras ture biyyattiifis rakkoo qaba ture. Oromoon bal'inaan maaliif hidhame? Oromoo waan ta'e qofaaf miti namni baay'een kan hidhame. Waan falmatu biyya san keessa kan baay'ee cunqurfamaa ture Oromoo waan ta'e. Cunqursaa kana keessaa ba'uuf fayyadamaa ta'uudhaaf ammoo qabsaa'uu waan qabu yoo qabsaa'e immoo mootummaa walitti bu'uuf hidhamaa ture jechuudha. Amma ijoolleen keenya akkasumas waahillan keenya saboota biraa keessa jiran hidhuudhaan furmaanni hin dhufu ajjeesuudhaan furmaanni hin dhufu kanaaf hiikuu qabna tarkaa murtiin jedhamu suni muruuni I think akka hoggansaatti Dr. Abiyyiif Lammaan faan akka paartiitti EPRDF illeen erguma paartiin sun uumame murtiin sirrii isaan godhan tokko hidhamtoota siyaasaa gallakkisuudha. Hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu fi ifatti bahanii rakkoo isaan irra geessan miidiyaanis ibsuu danda'uun suni waan guddaadha. Hidhamtoota kan gallakkisiise dhiibbaa godhee kan fide qabsoo qeerrooti kun gaafii hin qabu. San keessatti garuu hoggansi haarofni as bahe. Dr. Abiyyis Biraanuu Tsaggaayetis hojii xiqqaa miti. Namuma kana addaan baasanii halkanii guyyaa hojjetanii baasuu danda'uun isaanii dhugatti waan nama jajjabeessu waan hojjetamuu qabudha. Amma gaafiin jiru hidhamtoonni bahaniiru. Tokko gara fuulduraas namni ilaalcha isaatiin akka hin hidhamne seerotaa fi gochoota nama hidhan san kaasuudhaan seerota mirga namaa eegsisan lafa kaa'uu qabna. Lammaffaa hidhamtoonni kun kan waggaa 25 hidhamee jira, 27 hidhamee jira, waggaa 10 hidhamee jira. Kan hojiin irraa buqqa'ee maatiin isaa faca'ee rakkoon meeqa irra ga'ee jira. Warra kana finnee hawaasatti intigireet gochuu akka isaan gargaaraman akka isaan deebi'anii jireenya isaanii qabatan gargaaruu irratti immoo hojjechuu barbaachisa jechuudha. Inni biraan keessumattuu dhiyeenya kana hojiiwwan hojjetaman yeroo adda addaattis ka'ee miidiyaaleedhaanis dubbatamaa tureera. Oromoon biyya kana diigaa bulchuu hin danda'u maqaan jedhu kun maqaan hin jirre Oromoon sirna gadaatiin beekamu sirna gadaa kana fuudhee addunyaa badhaase ka'umsa dimokiraasiif bu'uura ta'e maqaa akkasiitiin beekama ture. Haa ta'uti baatiiwwan muraasa Oromoon aangootti dhufe akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti hojiiwwan hojjetaman mee akkamittiin ilaalta walumaa galatti? Biyyuma tanaa kan jaare Oromoodha beeki. Gaafa xaaliyaan qabachuu deeme aduwatti kan dhaqee cabse Oromoodha. Marsaa lammataa waggaa xaaliyaan dhuftee Finfinnee qabattee booda waggaa 5 kan qabsaa'e Oromoodha nama biraati miti. Gara suni kun baatu qabsaa'e. Warri kun dheessee biyyaa bahe bara. Baroota diina alaan itti dhufe hunda kan irraa cabsaa ture Oromoodha. San qofa miti. Beekumsa sammuudhaan biyya san kan jaare nama keenya. Diinagdee biyya sanii zamanaa Hayila Sillaasee ilma dheeressaa fa'aadha. Hanga har'aatti I think faayinaans ministeeriin yoo dheengadda taate malee Oromoodha. Biyya san kan jaare Oromoodha. Indiigaa kan jedhan maaliif aangoo irraa nu dhorkuudhaaf. Alatti nu dhiibuudhaaf. Nu xiqqeessuudhaaf. Biyya san gama seekiyuritiitiin yoo taate. Gama diinagdeetiin yoo taate. Gama akaademiksiitiin yoo taate kan jaare Oromoodha. Lafee Oromooti. Hurkaa Oromooti.
sammuu Oromootu jaare. Waan ofii jaarre hin barbadeessinu. Kan jenne sanii miti. Kan jenne sanii miti. Adda Birrurraa kaasee hamma biyyittis kan Oromoon hoggansi Oromoo kan jechaa ture kana miti. Hoggansi Oromoo kan jechaa ture maali? Biyya kana keessatti hojjannee biyya jaarree nuti ala teenyee kajeeluu hin qabnu. Nyaata bilcheessine gabataarra keenye ala teenyee ilaaluu hin qabnu. Hin bilcheessinu miti. Nyaata sanillee hin diigna miti. Qoshaashatti naqna miti. Mana jaarree nuti ala teenye qorri nu rukutaa roobni tu roobaa kan hin jaarin garuu keessa taa'ee qaamachuu fi gammaduu hin qabu. Nu horsiifnee gabbifnee inni cooma murata nuti gommanaan hin jiraanudha Oromoon kan jedhe. Malee biyya nan diigan jenne. Even warri baay'ee sabboonummaa cimaa qaban jaarraa abbaa gadaa fudhadhu. Namni baay'een waan namni kun ka'ee qawwee qabatee bosonatti gara itti fakkaata. No. Ilma tujjaaraati. Ilma abbaansaa Shariika Haayile Sillaasee turedha. Rakkoo uummata keenya Harargee irra ga'u argeet rakkoo kana gama seeraatti nan jijjiira jedhee mana murtii geesse. Dubartii takka dhiirsi irraa ajjeefame. Dhiirsi irraa ajjeefame gara Asaboot kanatti ni fakkaata. Dhiirsi mana hidhaatti ajjeefame baasuudhaaf mallaqa isii gaafatanii dhabdee ishii boottu arge. Matoo alaqaa san dhaqee waggaa gaafatu naree. Matoo alaqaa kanan hiisisaa nan kasa jedhee mana murtii Harar dhaqe. Itti kolfanii ari'an. Seeruma kana jijjiiruun qaba poolisii kana jijjiiruun qaba jedhee paarlaamaa dhabdee dorgome hin mo'ate korojoon hatametti mo'ame jechuun. San booda qawwee qabatee bosona kan gale. Malee Oromooni konseptiin waa diiguu Oromoo keessa hin jiru. Nan diigamite nan jaaradha. Garuu immoo jaaree ala taa'uu hin barbaannedha. Kanaaf qabatamaan amma kan agarsiisaa jirru maali? Waggoota afran dabre kanatti Oromoon diigamaa fottoquu barbaadaa nama fixuu barbaadedha. Sochii qeerroo keessatti wanti guddaan tokko hojjenne maali? Biyya sanraasa sirna sanraasa sabaaf sablammiin tokko akka hin tuqamne mirkaneessuu qabna turre. Kanaaf ijoollee leenjifne. Waggaa 4 yeroo akkasitti magaalonni raafaman mootummaa poolisiin keessa ari'ametti gaafa tokko saba biraatirraa rifeensi hin kaane. Mukni axirii isaanii yaadadha walisoota natti fakkaate. Ijoolleen waggaa fi hiriiranii axirii buqqaasaa turan deemaa turan. Warri qindeessu axirii Oromoo buqqaasaa malee kan Oromoon buqqaaftan jechaanii turan. Diiguun aadaa keenya miti. Ammas jaarree agarsiisuu danda'uudha qabna. Maal agarsiifne amma? Sirna cunqursaa diiguu osoo biyyan diigin sirna cunqursaa diiguu akka dandeenyu agarsiifne jirra. Chaalenjiin keenya, chaalenjiin qeerroo, chaalenjiin hoggansa Oromoo amma sirna diiguu osoo biyyan diigin sirna cunqursaa diiguu akka agarsiifnetti sirna dimokiraatawaa sirna ilmaan biyya sanii hunda walqixaan hammatee fi hirmaachisu jaaruu dandeenya. Can we build a sustainable developmental democracy? Kan agarsiisuu qabna. Xiiqii qabaachuu qabna. Waggoota dheeraadhaaf maqaan nu badaa ture. Waggoota dheeraadhaaf sobaaf ololaan ilaalchi farra Oromoo saboota biyya sanii keessatti even faranjoota keessa akka seenu godhameera. Hamma tokko mo'annee irraa osoo biyyan diigin sirna diiguu akka dandeenyu. Amma sirna jaaruu dandeenya. Sirna dimokiraasii jaaruu dandeenya. Nagaaf dimokiraasii mirkaneessuu dandeenya. Imaammata tarsiimoo diinagdee nu qofa osoo hin taane biyya keenyaaf ollaa keenyaaf ta'u jaaruu dandeenya. Hin dandeenyan jedhan. Naayiroobiin ture. Hogganootaa fi namoota naannoo sanii biyyoota naannoo sanii dubbisan ture. Qoma dhaadheen akkuma muduraatitti hin dandeenyan jedha. Akkamitti dandeenya? Nagaa keessoo keenyaa yoo eegganne, haqa wal keessa Oromoo keessa jiru yoo eegganne, jabaannee tokkummaadhaan yoo hojjenne halkanii guyyaa yoo hojjenne hin dandeenya. Ofii keenyaaf laali. Oromoon GDP dinagdee biyya saniif harka guddaa 60 kan kennu Oromoodha. Hunda haa fudhannu miti. Nuti waanuma hojjannurraa xiqqoma ishii qabanne biyya sanii raabsinellee jiraachuu dandeenya. Sammuu qabna, murannoo qabna, muuxannoo roorroon nutti fidde immoo beekna. Uummata biraa roorrisuun barbaadu. Kanaaf chaalenjiin qeerroon amma qabu, chaalenjiin dhaloonni kiyyaaf kee qabu waan tokko agarsiifna. Oromoon waan fidu maal jechuu turan sitti fakkaate gaafa nani Facebook irratti waa maxxansu waan jedhu mangist wafa አይደለም በድንጋይ አይወርድም ጀነን አውረድ ነው ሙልፍነር biyya osoo hin diigin saba biraa osoo hin tuqin mootummaa kufneerra sirna jijjiirreerra amma sirna jaaruu agarsiisuu qabna. Kana immoo akkuma kaleessaa xiiqiin hojjechaa turre arras xiiqiidhaan bilchinaan mariidhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaan inni biraan biyyoota ollaa jalqabarra kaasteettaati. Oromoon biyya diigu jedhamu kun biyyoota ollaa akkuma taayitaatti
Oromoon gara aangoo biyya gaggeessuutti dhufeen keessatti nagaan akka bu'uuf hawaasa waliin hojii hojjetame biyyoota ollaatti hojii hojjetame keessumattuu immoo Eritiriyaa wajjiniin hojiiwwan hojjetaman biyya rakkoo guddaa keessa jirtu wajjin hojii hojjetame maqaa Itoophiyaa kanaaf hiikaan inni qabu hojiin naannoo kanatti hojjetame addunyaa duratti Itoophiyaan sadarkaa Itoophiyaa kan amma ol kaasee laata. Waggoota gara 10 dura barruu tokko barreesseen ture. Rakkoon Moqodishoo, rakkoon Juubaa, rakkoon Asmaraa maddi isaa Finfinneedha kan jedhu. Finfinnee yoo qulqulleessine, Finfinnee yoo sirreessine, Finfinnee mootummaa haqa qabeessa yoo kan ijaarru taate rakkoo keessan hundaa hin furraa barruun jedhuun barreessan ture. Ittan amanan ture. Somaaliyaa kan diige Finfinnee keessa mootummaan ummata cunqursu jiraachuu isaati. Finfinnee keessatti mootummaan tokko nama cunqursinaan ummanni cunqurfame ollatti fiiga gargaarsaaf. Oromoon hoggaa cunqurfamu gara Somaaliyaatti fiige. Mootummaan Itoophiyaa Oromoon akka jabaatee ollaadhaan gargaarsifanne ollaa diiguun dirqama ture Somaaliyaa. Warri Tigraay fi warri Eertiraa cunqurfamnaan Suudaanitti dhiyeesse. Suudaanii san laaffisuu qaba ture gargaarsa kana irraa kutuudhaaf mootummaan Dargii. Kanaafuu Suudaan bakka lamatti akka cabxuuf shoora guddaa taphate mootummaan Itoophiyaa keessa jiru. Haaluma kanaan naannoo san tasgabbeessuu irratti maaliif Itoophiyaa jechuun biyya guddaadha. Chaayinaanis taate Ameerikaan Itoophiyaa irratti kan wal fixan waan dinagdee guddaa qabnuuf gaaza hin qabnu. Homaan guddaa hin qabnu. Strategically guddaa waan ta'eef uummata baay'ee guddaa biyyoota afurii Afrikaa keessatti baay'ee murteessoo kan jiran. Tokko Itoophiyaadha. Kan biraa Ijiptiidha. Tuun Naayijeeriyaadha. Kan biraa Saawuz Afrikaadha. Biyya kana qabachuun barbaachisaadha isaaniif. Kanaaf nuti Itoophiyaa keessa tasgabbiin hin jiru jennaan ollaaleen tasgabbiin hin jiru. Itoophiyaa keessa misoomni guddinni hin jiru jennaan ollaa keessas hin jiru. Kanaaf wanni amma Oromoon agarsiisaa jiru maali? Wanni immoo Itoophiyaa keessa nageenyi hin jirreef tasgabbiin hin jirreef Oromoo saba guddaa kana political capital Finfinnee marsee jiru kana dinagdee guddaa qabu kana bifa walqixaaf dhugooma qabuun yoo hin hirmaachifne Itoophiyaa keessatti abbaan fedhe aangoorratti dhufu nagaa uumuu hin danda'u. Uummanni ati keessa baatee galtu osoo hin baratin osoo saamamu osoo cunqurfamu nagaa qabachuu hin danda'u. Mootummaan nagaan jiraachuu waan hin barbaanne uummata cunqursa. Uummata isaa cunqursuudhaaf immoo ollaa jeequu qaba jechuudha. Kanaaf Oromoon gara taayitaatti dhufuun hoggaa taayitaatti dhufu immoo kan biraan cunqursaan osoo hin ta'in of bilisa baaseen saba biraas bilisa baasee misoomsee jiraachisa kan jedhu dhufuuni Oromummaan taayitaatti dhufutti naannoo saniin tasgabbeesse beekta. Taayitamatti dhufuun suni Dr. Abiy ilaaluu miti kan qabdu yookiin immoo lammaa ilaaluu miti. Oromummaan dhufuun sun abdii guddaa uummata uumu. San booda hojiin hojjetame immoo saffisaan biyyoota kana keessa deemuudhaan tasgabbeessuuni fi itti haasa'uun abdiin Naayiroobii keessa jiru fi Asmaraa keessa jiru fi Jibuutii jiru abdii amma Finfinnee keessatti isin agartan kanaa oli. Abdii kana amma chaalenjiin keenya maali? Kana hunda gochuudhaaf Itoophiyaa tasgabbeessuu qabna. Kana hunda gochuudhaaf Finfinnee dimokiraatessuu qabna. The power centeriin naannoo sanii Finfinneedha. Finfinnee yoo dimokiraatessine haqaan akka bultoo kan goonu taate nageenyiif tasgabbiin naannoo akkasitti akka dhufu taate biyya san hin guddifna. Biyya san immoo guddisuudhaaf dirqama Soomaaliyaa wajjin hojjechuu qabna. Jibuutii wajjin hojjechuu qabna. Eertiraa wajjin hojjechuu qabna. Teenya guddifannaan isaanis hin guddatu. Nagaaf tasgabbiin naannoo sanitti ni dhufa. Kana immoo qabatamaan hooggansi amma agarsiisaa jira. Gara fuulduraas wal mari'achaa tarsiimoodhaan intigireet gochaa deemuu dandeenya. Soomaaliyaa deebitee warra amma Soomaaliyaa jiru hoogganaa zoonitti immoo asiin akkas taanee jedhan. Soomaaliyaa guddisuun nuuf uf guddisuudha. Eertiraan guddachuun akka diinagdeetitti nagaa qabaachuun ishee nuuf nagaa qabaachuudhaan nu fayyada. Kanaaf kanarratti hojiin eegalame gaariidha cimsee itti deemamuu qaba. Inni biraan riiformiiwwan tokko jijjiiruun bulchiinsa ministeera muummicha ministeera Dr. Abiyyi wanti jalqabametu jira. Riiformiiwwan tokko sirriisuudhaan wanti jalqabame ispeeshaalii walabummaa pireesii mirkaneessuu biyya sana keessatti yeroo hedduu walabummaan pireesii dhabamuun daangaa ce'ee miidiyaan ati hooggantu isaa guramaati ka ture maallaqni itti bahee guramaati ka ture hojii gudguddaan as naannoo kanatti biyya keessattis sagalee uummataa ta'e ka dubbatu miidiyaaleen guramaa ka turan kun ulaan saaqame siyaasa biyya kanaa dimokiraasii biyya kanaa dagaagsuu keessatti hiikkaa inni qabu akkamitti ilaaltame? Hiikka guddaa qaba. Gartee sirna abbaa irree keessaa gara sirna dimokiraasiitti hoggaa deemnu bulchiinsa qawwee keessaa gara bulchiinsa heeraaf seeraatti ceena. Kanaaf ce'umsa irra jira.
Ce'umsa kana keessatti hojiin duraa heerotaaf gochoota sirna abbaa irree utuban kaasudha. Itti aantee heerotaa fi gochoota sirna dimokiraasii utubuu danda'aniin bakka buusudha. Kanaaf seera pirasii ukkaamsan kaaftee kan pirasiin takka miidiyaan biyya sanii bifa walabummaa fi itti gaafatamummaa qabuun hojjetu lafa kaa'uu qabda jechuudha. Kaasuun gaariidha. Bakka buufamuu irratti immoo saffisaan hojjetamuu qaba. Seeronni akkanaa civic society jaarmaalee hawaasaa ugguranii ukkaamsanii jiran, paartiilee siyaasaa ukkaamsanii jiran kuni ka'uunii fi bakka buufamuun barbaachisaadha. Beektaa abbootiin irree ofittoo selfish waan ta'aniif malee dimokiraasii caalaa kan gatii nama baasisiisu gama maallaqaanis haa ta'u gama politikaatiin sirna abbaa irreeti. Muhaa'ii miidiyaati kaaftee sitti ba'a. Mootummaan suni maallaqa xiqqaan nurratti hin baafne yoo xiqqaate miliyoona 100 nurratti baasee yeroo waggoota darbe kanatti miidiyaa xiqqittii isin agartan tana nama meeqanas yoonni goolas ciisaa hojjennu tana. Saatalaayitii irraa dura jaamnu godhan turan. Teknooloojiin haaraan dhufee jaamnu gochuu dadhabnaan kaampaanii bira dhaqaniit kontraata doolaara miliyoona 25 kaffalanii akka ugguramnu godhan. Imagine miliyoona 25 osoo OBN fi EBCdhaaf kenname hojii isinitti hojjechuu dandeessan. Nun dorgomuu dandeessan turtan. Isinii kenname 500,000 akkasitti hojjannaasi. Isaan garuu miliyoona 25 san itti qisaasan ukkaamsuudhaaf. That is the cost of repression. Cunqursaanii uummata qofa miti kan miidhaa jiru. Mootummaas dadhabsiisaa deeme. Wal'aansoo kana yeroo goonutti diinagdee biyya sanii laamshessuu qabna jennee lafa keenyatti seenne. Amma lakkoofsa arguu dandeessa. Diinagdeen biyya sanii daaraa ta'e. Koostii qaba. Uummata cunqursuun miidiyaa cunqursuurra ittiin dorgomuudhaaf otoo qophaa'e. Maallaqa miliyoona 25 amma siin jeessan doolaara miliyoona actually euro na fakkaata miliyoona 25 san osoo miidiyaa keessanitti tireenii isin leenjisuu irratti meeshaa teknooloojii haaraa isin fiduu irratti dhugaa nun dorgomuu danda'u osoo isinii kan kennan taate nu cibsiisuu hunda dandeessan asii kan isaan achi nu cibsiisan irra isin gabaa ala nu godhuu dandeessan amma bar gabaa ala olmoos taanee turre. Muummichi ministeera haaraaniif hooggansi haaraan dhufe uggura kaasuunii fi miidiyaa pirasii gochuuni unoo asii cufnee biyyatti akka galu nu godhe. Maaliif erga miidiyaan biyya keessa baname ala raashinaaliin ittiin turrullee hin jiru. Uummata irrallee deemnee gargaarsa haalli ittiin sassaabnu hin jiru. Agartee gatii xiqqaadhaan nuun dorgomtanii nu mo'achuu dandeessan jechuudha. Ukkaamsaan garuu uummatas miira keessa galcha, xiiqii keessa galcha. Nus nu cimse, opposition nu cimse jechuudha. Kanaaf pirasii mirga pirasii godhuuni mootummaafis biyyaafis gatii gadaanaadha. Bu'aan isaa immoo olaanaadha. Wal dorgomnee biyya akka guddifnuuf faayidaa nu kenna jechuudha. Tole mee dhimma paartileetu kaasteetta walabummaa kanaan wal qabatee diimokiraasii dirreen diimokiraasii bal'achuun dirqama. Jaarraa 21ffaa keessa dirree diimokiraasii dhiphisanii jiraachuun mootummaa biyya tokkoo eessaanuu gahuu hin danda'u. Amma dirree diimokiraasii kana bal'isuudhaaf adeemsi yeroo ammaa kanatti jalqabamee jiru kun akkamitti ilaalama? Adeemsa gaariidha garuu gahaa miti. Lafarraa harkifataa jira. Paartileen hundumtuu ilaalchuma kamiinuu dhufanii akka biyya galan akka hojjetan gochuun labsii farra shororkaasan jijjiiruudhaaf socho'uun farrajaa jaarmoota adda addaarra jiru namoota adda addaarra jiru kaasuun suni balbala bana. Dirree bal'isuu eegaluudha. Tarkaanfii sirriitii tarkaanfii barbaachisaati. Garuu saffisaan heeraa fi seera isaan ittiin masakaman irratti walii galtee uumuu danda'uu qaban. Haalli amma godhamaa jiru dura dirree kubbaa keessa taphataa tokko qofatu kubbaa akka barbaadetti dhiita akkuma mucaa kiyyaa tokko mana keessa tokko jira mucaa keenya tokko kophaa isaa dhahee bakkuma fedhetti galfata. Akkas ture yaade kan godhaa ture kophaa isaa dirree keessa taphata daanyaan kasaati tifoozoon achi keessa jiru kan nama biraan jiru warra kaan warra oppositionii istaadiyeemii alatti itti cufee irra ta'a warra immoo istaadiyeemii keessa seenee harkaa miila caccabsee bira ta'a. Goolii 500 itti galchee dheetaa harka ofiidhaa jiraata. San dhiisee garuu hundi keessanuu dirree seenaa jedhe amma muummichi ministeera. Seene hundi paartii gara maal 20 30 galaa jira. Gaariidha. Garuu immoo yoo daddafte tokkoffaa seera kubbaan sun itti taphatamu. Lammaffaa masmara darbamuu hin qabne. Qaba miti kubbaan dirreen kubbaa masmara dirree lafa kaa'u. Sadaffaa daanyaa amanamaa yoo lafa keesseef malee rakkoo seenta. Yookaan maal taasisa fakkaate. Taphataa kana hunda dirree keessa naqxeeti. Kubbaa takka shaamoo jettee ol darbitaa.
Walli dhiitaa jechuudha miila ol cabsuutu seera gaafas. Kanaa maaliin jechaa jira takkaate. Tokko seerri filannoo amma dura ture akkuma reefu siin jedhetti taphataa tokkicha qofa fayyaduudhaaf warra kaan laaffisuudhaaf kan toledha. Seerri kun waliin mari'atame akkaataa biyya jaaruu danda'u irratti akkaataa wal dorgommiin haqa qabeessaa uumamuu danda'u irratti electoral law reform barbaachisaadha. Kan ammoo paartiin biyya bulchuu qofti miti kan godhuu qabu. Mormitoota wajjin ta'anii ogeessota dhimma kanaa kan biyya keessaaf alaa mari'achiisanii seericha fooyyessuu barbaachisa. Lammata bulchiinsi filannoo amma jiru bulchiinsa paartii tokkooti. Fudhatama hin qabu mataa isaatiin. Bulchiinsi kun gubbaarraa hamma gadiitti yookiin namoonni achi keessa jiran gaarii dhamee waamaname madaabalamanii marii paartii biyya bulchuu fi mormituu jidduutti godhamuun takka jijjiiramuu qabu takka fudhatama akka argatan gochuun liitimaayis gochuudha barbaachisa. Kuni barbaachisaadha. Akkasumas immoo guyyaan filannoo yoomta kan jedhu irratti ammas murtii nama tokkootiin yookiin paartii tokkootiin osoo hin taane murtii waliigalaatiin godhamuu danda'u qaba. Ani irra deebi'een paartiilee mormitootaa fi paartiilee biyya bulchuuf illee akka ogeessa tokkotti gorsuu barbaada. Mirqaana guddaa jira amma. Dura ala taa'ee fagoorraa fooqii irra bahee kan dirree gubbaa gadi ilaalaa ture sun hundi amma seenaa jedhameera. Wanni tokko fudhadhu amma Pirimeer Liigii jedhametti Itoophiyaa kilabii maal diidamu akkana jira. Tokko qofatti taphataa ture yaa jennu Qiddus Goorgis yookiin immoo Adaamaa kanamaatti kophaa taphataa ture yaa jennu. Amma jalaa baneet hundi kan Jimmaatis kan Adigiraatis hundi fiigee seeneera dirree keessa. Tokkoffaa akkaataan itti taphatamu masmarri yoo lafa kaa'ame malee warri taphattootas miila ol dhidhiitu eegala warri tiifoozotis taatmis ummata walitti naqamee biyya diiguu biyya miidhuu danda'u. Kanaaf saffisaan masmarris daanyanis goolinis kamtu maanoodha kamtu faawuliidha adda baafame lafa kaa'amuu qaba. Kanarratti aan akka fedhee kiyyatti ji'a 2-3 dura godhamuu qaba ture. Aan akka kiyyatti even paartiileen galuu duratti warrum biyya jiru san wajjin silaa mari'atamee lafa kaa'amuu qaba. Kan dabre kana baay'ee wayi muummicha ministeeratti illee himeen jira. Obbo Lammaatti illee Dr. Warqinaatti illee hundatti gadi kan hin jabeessee hime. Ani filannoo keessa seenuu fedhiin qabu hin seenus garuu taphattoota san gorsuu gargaaruun barbaada. Taphattoota wal dhiittuuf wal nyaattu gargaaruu hin dandeessu. Maaliif jidduu si dhidhiituu danda'u? Kanaafin lubbuu irraa wayii waadha. Biyyaafis paartiilee kanaafis mootummaafis warra miidiyaa akka keenyaatiifis seerri kiliira akka ta'uun gaafadha jechuudha. Tolemee asuma keessaatuun bahin Jawaar yaada bilchina qabudha akka ka'aa jiru Sibiraayi. Paartileen maqaa Oromootiin hundaantu hedduudha. Yaaddoo uummata Oromoo ta'ee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kallattii garaagaraatiin paartileen morkattoota biras geenyee haalli itti dubbisnee jira warra biyya galan argannee carraa dubbisuu arganneeti kan jirru. Yaaddoo guddaan tokko heddummachuun sagaleen bakka adda addaatti qoqqoodamuun kun Oromoon injifannoo argate kana ceesisuu irratti dhiibbaan qabu maaltu ta'uu qaba. Siyaasuma keessattuu kun dhimmi jedhu yaaddoo ta'eeti kan jiru ministeerri muummees tibba kana wayitaa waltajjiiwwan adda addaa irratti waltajjii irratti hirmaatte irratti illee as Minisootaatti dubbii dhimma kana wal qabatu kaasanii jiru. Mootummaan laphee isaa banatee akka jiru. Ispeeshaalii ministeerri muummee jala muranii dorgomee kan moo'uuf akka ilma abbaa gadaatti akka ijoollee Oromootti aangoo karaa nagaa dabarsinee barsiisuun eenyu ol yerootti hojjennuudha. Pirezidaantii Lammaanis kanadha kan irra deddeebianii dubbachaa jiran. Haa ta'u paartileen Oromoo heddummachuun kun akkas xiinxalaa siyaasaa tokkotti maal ta'uu qaba? Falli Oromoon falachuu qabu paartileen Oromoo bakka bu'an kun falachuu qaban dursanii maal ta'uu qaba jettame? Paartileen maaliif baay'atan sitti fakkaate ammallee gubbaatti hin deebi'a. Tapha maaxxaariyaatu hin tureen. Amma first division fi second division waan jedhamu jira miti warra Premier League keessa jiru jira liigii lammaffaa keessa warra jiru jira. Achi immoo aanaa irratti maal irra waan taphatamu jira miti. Itoophiyaa keessatti paartiin tokkichi dirree istaadiyeemii keessa seenee hunda alatti waan tureef wal dorgommiin hin jiru maaxxaariyaan hin jiru eenyu jabaadha eenyu laafaadha addaan hin beektu. Tokkos nama 5 qabatee boorsaa takkiitti wajjin paartii qaba. Odoo wal dorgommiin jiraate geem takka dhaqeeti kilabii biraatti makama. Taphataan jajjabaan fakkeenyaaf kilabii du'aa keessa turuun barbaadu miti wal dorgommii waan jiruuf. Kilabii du'aa keessa bahee kilabii jabaa biraatti makama. Haala kanaan yookiin paartileen walitti baqaa deemu yookiin immoo taphataan isaan keessa jiru kan biraatiin kilabii biraatti hawwatame waan deemu paartileen duduutuun du'aa keessaa kufaa deemu. Filannoon haqaa bakka hin jirretti. Seerri filannoo ifa waan hin taanetti.
Bakka paartii tokkichi qofa kubbaa qabatee deemaa turetti paartiileen baay'achuun biyya hundattuu waanuma jiru. Anammas baay'ee na yaachisu. An baay'ee kana yaachisu daddafnee seeraaf dirreef karaa taphaasan yoo lafa keenye maybe filannoo itti aanu kanarratti xiqqoo baay'attee 5-6 takka taatee deemti. San booda garuu gad xiqqaatte akkuma inni hawwisan 2-3 gadi buute. Maaliif waa'ee filannoo gaafa haasawuu eegale namni gaafa waa'ee filannoo qophaa'uu eegale beekta hoogganaa siyaasaa jechuun akkuma naggaadeeti. Waan gabayaan gurgurattu laaleet tokko tokkoon dhaqee wanta baasuu hin dandeenye aksiyoona seena miti maal. Sheer kaampaniidha ijaarrata bar tokko tokko LLC'n yoo isa baasuu dide sheer kaampanii ijaarrata. Gaafa seera filannoo jijjiirre gaafa boordii filannoo jijjiirre gaafa filannoon hunnoo achiin dhufaa jira innee lafa keenye paartileen diidamni tuni saffisaan gadi xiqqaatti yoo xiqqaatti 5-6 gadi xiqqaatti. Walitti seenti walitti seenaa deemti. Cinaan immoo kanuma maqaa tullatee tatta'u baay'ee jira. Seenuma himata. Sun hin jiru waan tokkoon himuu barbaade gaafii kana gaafatte. Oromiyaa keessatti amma booda siyaasaan taa'anii karabaatti tolfatanii haasa'anii hojjetan hin jirtu. Halkanii guyyaa yoo hojjette imaammata cimaa uummata amansiisu yoo fidde hoogganaa cimaa uummata dhaggeeffatuuf uummataan hojjetu yoo fidde hoogganaa tokkummaa uummata Oromootiif murannoo birmadummaa uummata biyya keenyaatitti amanu yoo hin fidin gabayaa keessa torban lama turuu hin dandeessu. Akka kaleessaa maqaa abaluu qofa tuullatte waan mootummaan hiree siin kennineef qofa kabajamtee jiraachuun hin jiru. Wanni Oromiyaa keessatti uumne wanni Oromiyaa keessatti waggoota afran kana uumame siyaasaa leeziitiif siyaasaa dadhabdootatiif bakka hin kennu Itoophiyaa keessatti. Maqaa qofaan dhaadannoodhaan ibsa ijjannootiin Oromoo keessatti dorgomanii mo'achuun hin danda'amu. Halkanii guyyaa hojjechuudhaan tarsiimoo ciccimaa baasuudhaan kan mo'amuu danda'amu. Maaliif sitti fakkaate? Warra gabayaa bitutu jijjiirame, kastamaratu jijjiirame. Dhaloonni har'a Oromiyaa keessa jiru, dhaloonni har'a Oromoo keessa jiru afaaniin sobdee biraa darbuu hin dandeessu. Qabatamaan itti agarsiisuu qabda. Guyyaa tokko hojjettee waggaa 10 ittiin dhaadachuu hin dandeessu. Guyyaarraa guyyaatti dabaltee hojjechuu danda'uu qabda. Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 110ti. Oromiyaanis walakkaa saniiti. Irra caalaan isaa dargaggeessa. Dargaggeessa kana dhaadannoodhaan garaan gahuu hin dandeessu. Hojii uumuu danda'uu qabda. Mootummaatti akka quba qabnee deemnaan hin ta'u. Kana mormitoonni beekuu danda'uu qaban. Mootummaatti kalee wanni quba qabaa turreef waan qawwee nutti qabuuf. Mootummaan nan kuffiseettee yookaan deemtu taate har'a warri mootummaarra jiru warra abshaalatu as bahe warra lallaafoo miti. Waan isaan dubbatan caalaa dubbachuu qofa osoo hin ta'in imaammata isaan qaban caalaa kan dorgomu alternative policy alternative strategy lafa kaa'uudha barbaachisa. Amma booda Oromiyaa keessatti dorgommii qabatamaa malee dorgommiin qabi hin jiraatu. Xaaloo ayisaraam hin hojjetu biratti amma booda Oromoo keessa. Oromiyaa keessa hundi kanaan hojjetu. Kanaaf ani muummichi ministeera akka yaadu nan beeka paartiin diidama jiraachuu akka nama tokkummaa Oromoo hawwuutitti naa gala. Ani garuu akka bineensa siyaasaa tokkotti amma political animal na yaachisu. Gaafa filannoo lafa kaayanne gaafa seera filannoo irratti olii galle gaafa dirree kubbaatti seenne xiloo maalafii keessa seenna diviizhinii lammaffaaf sadaffatti kufaa yookiin immoo gaanti makamaa deemti. Kuni hedduu nama yaachisuu qabu. Tolmee Jawar taateewwan tibba kanaatti adeeminu. Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahimad fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkasumas aangawoota olaanoo biyyattiitiin durfamu Ameerikaa kana biyyatti jiraattus kutaalee garaagaraa DC akkasumas LA as Minisootaatti turtii taasiseera hawaasa diyaaspooraa hayyoota qaamolee garaagaraa faana. Ergaan ni dabarse imalli kun seenaa geggeessummaa biyya Itoophiyaa keessatti aangoonni Itoophiyaa waggoota 27 darban geggeessan carraan kun tureera adeemsa akka kanaa kun diyaaspooraa wajjiniin mee hojiin kun milkaa'ina isaa wanta akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti taajjabdeef milkii isaa akkamitti ilaalte? Milkaa'aa ture garuu asitti miti kan milkaa'e Oromiyaatti dura milkaa'e ji'a 4 dura haa deemnu dhufnaa jedhaniiti oduu gurra naan buusnani hin bilchaanne yaa bilchaatu hin jedhu. Dura Oromiyaa diyaaspooraa irraa hin cinqaminaa. By the way yeroo mallas illee akkas jedheen barreessan ture. Diyaaspooraa irratti maallaqa miliyoona 40 lafa kaa'eetu westi godhaa ture hoggansiisan dura. Maaliin jechaanii turen? Dura biyya keessatti haqa fidaa. Biyya keessatti uummata biyyaa yoo amansiiftani diyaaspooraa nama rakkisu. Uummanni keenya kan diyaaspooraa jiru
halkanii guyyaa wanni yaadda'u halkanii guyyaa wanni inni yaadda'uu fi cinqamuu fi asitti dimokiraasii naaf hidhii miti biyya dimokiraasii keessa jira asitti na fayyadii miti hojjetatee bula kana sii galee lafa saammachuu barbaadu hattuun jira irra caalaan ummata Minisootaas ta'e bakka biraa jiru warra dhiibbamee baheedha warra halkanii guyyaa bilisummaa biyya isaa dimokiraasii biyya isaa misooma ummata isaa yaadda'uudha gaafa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti haqa qabeessummaa fiduu eegalte dhugaa ummataa galchuu eegalte diasporaan harka kenna rakkoo tokko malee dhufuuyyuun qaban turanas dhugaan siin jedhama dhufuuyyuun qaban lafa qophaa'etti kan dhufan manni ba'e suni waan isaan biyya san keessatti hojjetan waan argeef malee waan isaan dhufanii haasaan amansiisanii miti namni isaan amansiisan baay'een jiru gaafiilee dhiyaatanii gaafii gaarii keessa godhan of course yoo parsantii amma dura parsantii 95 ummanni gara iraati shanitti dabalatanii jiran gaafii gaggaarii deebisuudha. Kanaaf diasporaa waan isaan Oromiyaa keessatti hojjetantu jijjiirama fide. Sanitti aada balee garuu wanni guddaan maali? Erga dhufan wanni hojjetan maali? Yoo naan jette new style of leadership. New style of leadership hoggansa yookiin gaggeessummaa bifa haaraan fiduu danda'anii jiran. Hoggansa nama dhaggeeffatu, hoggansa ummata dhaggeeffatu, hoggansa saba dhaggeeffatu, hoggansa ummata sodaatu barkaamatoota ture. Deebiin muummicha ministeeraas ta'e pireezidentichi kennan hundi sirriidha jechuu miti. Nan fudhadha jechuu miti. Uummanni asillee fudhateen sa'in miti. Garuu nama dhaggeeffatu kan nama arrabsurra kan nama dhaggeeffatu argachuun uummata baay'ee gammachiisee jira. Bu'aa guddaa buusee jira. Gara ammaatiin gama uummata walitti dhiyeessuu irratti uummata mootummaa walitti dhiyeessuu irratti hojii guddaatu hojjetan. Gara fuulduraa garuu wanni hojjetamuu qabu diasporaan mormituu qofa miti. Diasporaan bakka madda beekumsaa guddaadha. Magaalota akka Chicago fi DC keessa doktoroota Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa hin jirre baay'inaan jira. Minisoota kana keessa doktoroota baay'ee jira, injiinaroota baay'ee jira. Namni beekumsas qabeenyas muuxannoos guddaa qabu kan biyya san ijaaruu danda'u hedduu jira. Uummata kana professionaalota kana engage gochuu barbaachisa dhufanii sadarkaa ministeeraatti sadarkaa adda addaatti tokko kana. Kana gochuudhaaf garuu diasporaa irraa sirriitti fayyadamuudhaaf parsantii 95% hojiin Oromiyaatti hojjetamuu qaba. Nuyi fakkeenyaaf waggoota darban kana keessatti qeerroo kan gargaarre diasporaa engage goona nu gargaara. Hojiin OMN garuu harki 90 ol waan Oromiyaa keessatti. Xiinxaltoota ala kana biyya keessa waan mana arganneef haa fayyadamnu malee wanni xiinxallinus wanni gabaabnus wanni dhiyeessinus Oromiyaa keessa waan ta'eef dhageettii kan arganne malee Minisoota maaltu oolte DC maaltu oolte doo jennee namni dhaggeeffatu hin jiru. Kanaaf hoggansi achi jirus warri amma taayitarra jirus warri boru dhufuus yoo kan ta'u taate diasporaaf jala hiriirsuudhaaf biyya keessatti nagaa fiduu danda'u qaban biyya keessatti dimokiraasiif tasgabbii fiduu danda'u qaban kana yoo kan fidan taate I think diasporaan akka gaariitti isaan wajjin hojjechuudhaaf qophii natti fakkaata. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya saatii oduutu nutti ga'ee turtii as istuudiyoo OMN istuudiyoo muummichaa Minisoota Minneapolis argamurraa tamsaasa qophii addaa tamsaasa kallattiitiin simbiraan ga'aa turre gara xumuruutti deemaa kan jirru Jibriil Guddataa ogeessa kaameraa keenyaati kan asii nu waliin ture akkasumas Fuwaar Siraajii fi Fariyaan Abdusalaam teknishaanonni keenya akkasumas istuudiyoo muummichaa Adaamaarraas as qophii keenya kana OMN waliin tamsaasa kallattiitiin simbiraan kan ga'aa turan waliin jaalleewwan koo waliin nagaatsiniin jechuufan deemaa Jawar Mohammed dhiyeenya kanatti gara biyyaatti deebi'uuf jira. Maal qabateeti Jawar Mohammed gara biyyaatti dhufaa jira? Tokkummaa Iida'aamuu asitti waliin eegalleeti kan jirru. Waan bal'aa Jawar wajjiniin turtii taasifnu fuulduratti kan qabannee dhiyaannu ta'a. Egaa Jawar atis bal'inaan akkasii wajjin hojjennu miidiyaa Oromoo waliin akka tarkaanfachiifnu abdiin qaba hojii bal'aa akkasii wajjin hojjennu kanarraaf jennee xumurree jirra nu wajjin taatee asitti istuudiyootti nuuf affeeramtee yaada bal'aa uummata Oromoo mara biraan geesseef maqaa uummata Oromoo maraan akkasumas wareegamtoota Oromoo qaqqaaliiwwan lubbuun darbaniitiin guddaan si galateeffadha horii bulii deebaniin siin jedha. Atillee galatoom. Ulfaadhu. Galatoom. Thank you so much.